bakka fiizikaalee jechuudha bakka kondiishinaalee jechuudha yoo hin oolmaa oolte fi ta'uu danda'a kanaa wal jaallatu malee eenyummaa ishee galee fi miti jechuudha. Inni lammaffaan immoo jaalala sobaati yookaan false love kana jechuun fafakkeessuu jechuudha. Garaan isaa iddoo biraa jira garaan ishee iddoo biraa sobanii sin jaalladha siin du'a si malee hin jiraadhu aan si malee akkas ta'uu hin danda'u bishaanuu na dhowweera minaanuu na dhowweera si malee homaa gochuu hin danda'u jedhanii jaalala fafakkeessaati jechuudha. Inni kun immoo sobanii sin jaalladha isa jedhan jaalala sobaati jechuudha. Jaalala sobaati jechuudha. Inni sadaffaan immoo gaa'ela keessatti jaalalli dhugaa immoo jira. Dhugaatti macaafni isaanii galee Kiristoos keessa isaanii bulee afurri qulqulluun isaan hubachiise warra dhugaatti wal jaallatan jaalala dhugaati jechuudha. Amma gaa fiiloo jechuun jaalala isaa kafiraatii firummaa dhiigaati. Istooraa jechuun immoo jaalala maatiiti. Iroo jechuun immoo jaalala gaa'elaati yookaas saala faallaa lama gidduutti wal jaallatan jechuudha. Inni arfaffaan jechi Giriikii suni inni baay'ee jaalladhuuf inni fudhatamummaa qabu inni irratti dubbachuu barbaadu agaappee isa jennuudha. Agaappee jechuun kun jaalala isa kam yoo jettan gaa jaalala Waaqayyootiin ilmaan namootaa jaallate jechuudha. Haleluuyaa. Jaalala Waaqayyo ittiin ilmaan namootaa jaallate warri Giriikii agaappee jedhanii waamu jechuudha. Amma gaa jaalala kan hundumaa isinitti mira biyya lafaa kana keessa jaalala akkamii jira hojjettan jaalala haalaa jira jaalala sobaa jira jaalala fafakkeessaa jira jaalala qabeenya irratti oolmaa walii ooluu irratti hundaa'etu jira malee namni dhugaatti jaalala sana wal jaallatu hin jiru jechuudha. Amma gara ergaa kootti gaafan isin fidu jaalala isa Phaawulos Eewuditti gargar na baasaa jedhu kana isan isin agarsiisuu barbaada. Isa Phaawulos eenyuma jaalala kanatti gargar na baasa jedhu waan kamirratti dippeend yookaas kan inni hirkate sun taane jaalala isa kan Yesuus jechuun jaalala isa kam yoo jettan inni jalqabaa unconditional love jaalala haal malee jechuudha. Haala irratti hundoofne jechuudha Yesuus. Maaliif nu jaallate yoo jettan nama waan taane qofaaf nu jaallata. Kola badana nama waan taane qofaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 15:9 Waaqayyo gooftaan abbaan keessa isin jaallateera jedha. Isin jaallateera. Meddoo jirtanitti ani jaallatameera jedha. Waaqayyo gooftaan abbaan keessa isin jaallateera jedha malee maaliif isin jaallata sababiin jaallatamummaa keenyaa maali kan jedhu qomoo gaggaarii keessa waan dhalanne barumsa babbareedaa waan qabnu sirreessinee dubbachuu waan dandeenyu bifti keenya waan namatti tolu namuma waan taane qofa maal taane irraa jaalalumti isaatu jalqabu amma waa tokko isinitti jalqabumatti amma qajeelfamni kiristaanonni ittiin deddeebi'ani kakuu moofaa keessatti qajeelfama 10tu jira. Qajeelfama 10 jechuudha abboommiiwwan 10 hin sobiinii waaqayyo waaqa kee sagadii baagee baadha kee maal godhi abboommii sana 10 hin beektu sun seera ba'uu boqonnaa 10 irra isa jiru boqonnaa 10 irra isa jiru jechuudha guutummaa sana isa isin hin beeku. Garuu inni guddaadhaan jabeessee dubbachuu barbaadu abboommii waan kan qajeelfamni kiristaanummaa kun kakuu haaraatti dhufee tokkotti deebi'e innis jaalala qofa. Abboommii kakuu haaraa keessatti nu adeemsisu isa kamiidhaan dhadhiidha kan Yesuusin gaafannaani jaalala maal jechuudha jennaani akka gootanii garaa keessan guutuu Waaqayyo gooftaa keessan jaalladha. Eeshi jennaani akka mataa keessanitti nama jaalladha Waaqayyoon jaalladha nama jaalladha. Abboommii kana gootanii jennaan guutummaa quunnamsaa eegdanii du'e maal jechuudha namni Waaqayyoon garaasaa guutuu jaallatu biraafuu hin danda'u dhiisuu hin danda'u. Faayidaatti gaddaruu hin danda'u, rakkatee dhiisuu hin danda'u, sooromee dhiisuu hin danda'u, lolamee dhiisuu hin danda'u. Phaawulos kanaaf akkas jedha ijoollee eenyuma inni jaalala Kiristoositti gargar nu baasu. Agartanii inni jaalala Kiristoositti gargar nu baasu maal sooromnee dhiisuu hin dandeenyu maal jenna sooruma agarreerra nun fayyadne beelofnee dhiisuu hin dandeenyu maal jechuudha beelofnee agarreerra. Reebamnee dhiisuu dandeenye maal jennaan 41 Ruusiyaa 439 reebamneerra garaffiin nu mana hidhaa galleerra. Kanaafuu jedhena wanti jaalala sarara caale waan hin jirreef isa dhiisuu hin dandeenyu. Sababiin isaa Waaqayyo akka nu dhiisuu hin dandeenyetti waan nu jaallateef humni jaalala isaa keessa keenya keessatti dhiiga hoolichaatiin mallatteeffamee waan jiruuf maal gochuu hin dandeenyu isa dhiisuu hin dandeenyu. Hallelujah.
Abbaayoo nama jibbe, haatiyoo nama jibbe, barriyoo nama gate, guyyooniyoo nama dhiisanii darban, baroota keessatti addunyaa wal irraanfattee yoo fitte, xinnaaf guddaa yoo meeshaa waraanaa wal irratti qarate, addunyaan kun guutummaa yoo wal jibbe, akka nu jibbuu hin dandeenyetti, akka nutti jijjiiramuu hin dandeenyetti, akka fuula nurraa naanneffachuu hin dandeenyetti inni nu jaallate ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaadha. Isa qofaatu jaalala dhugaa nu jaallate jechuudha. Jaalalli Yesuus nu jaallate unconditional. Yoo dhabnes nu jaallata inni, yoo nutti toles nu jaallata inni, yoo dhukkubsannes nu jaallata inni, yoo akka duwwaa taanes nu jaallata inni, yoo waa isaa gochuu dhiifnes nu jaallata inni, yoo nu dadhabaa taanes nu jaallata inni, yoo nu cubbutti kufnes nu jaallata inni, yoo namni nu jibbes nu jaallata inni, yoo firri nu irraanfates nu jaallata inni, yoo moggaa taanes nu jaallata inni, bara baraan iyyuu jaalalli isaa nutti hin gaddaramu. Nutti hin gaddaramu. Jaalalli isaa haala irratti nu hundaa'u. Namni waa isan gargaartu taanaan fuula sirraa naanneffata. Hammati isa gargaartu qofaatti. Hammati waa of harkaa qabdu qofaatti. Hammati nagaa taate qofaatti. Maatiin Iyyoob amma Iyyoob fayyaa ta'etti amma Iyyoob dinagdee mana sanaa gaggeessaa turetti amma Iyyoob hojjetee galii gashaa turetti hin jaallatu ture. Gaafa qabeenyi dhumu gaafa fayyaasaa dhumu garuu ati maraattee tasammuun kee sirribite na dhiisanii sokkanii. Igaleera Yesuus Kiristoos garuu ati illee nama fayyaadha, harki kee sammuun kee fayyaadha. Guyyaa gaaf tokko mandara tokko dhaqeetu maraatuu tokko barbaachaaf jecha booyyeewwan 2,000 hallayyaatti gadi dhaqee lubbuu tokko baasee galee gaararratti jedha namichi hoolota 100 qabu tokko 90 salgashee gaararratti dhiisee tokkitti barbaachaan hallayyaa keessa gadi bu'ee jedha. Hallayyaa biyya lafaa keessatti ergamaa Waaqayyoo galgala kana si barbaacha gara kee yaada. Mul'ata kee badee barbaacha, eebba kee badee barbaacha, nagaa kee badee barbaacha, hafuura kee badee barbaacha, ikoonoomii kee badee barbaacha, saayikoo kee badee barbaacha, galgala kana ergamaa Waaqayyoo lafatti baalaansiin jireenya kee gadi bu'ee siif haa dhufu. Haaleluyyaa. Barbaacha dhaqeedha. Igaleera waa tokko isinitti hima. Waa'ee humna jaalala isaa keessatti jaalalli inni kan Yesuus isa nu hisoomne sooshaal miidiyaatti baadhee sin jaalladha wal jaalladha akkasan sii ta'a jennu miti. Hin jijjiiraman. Hin jijjiirama. Annamaan jijjiirama. Inni namni siin jechaa oolu hin jijjiirama. Jaalalli hin jijjiiramne tokko garuu jira. Lati kamurra bashidabo. Jaalalli hin jijjiiramne tokko jira. Jaalalli Yesuus egaa jaalala haalaan alaati. Haalaa ol. Inni lammaffaan jaalalli Yesuus Kiristoos jaalala akkamiiti yoo jettani jaalala hin daangeffamne unlimited love. Igaleera unlimited love. Jaalala hin daangeffamne gonkumaa akka jedhu Ermiyaas raajicha Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 3 irratti saba kanaan dhaqiitti akkas jedhi raajitti dubbadhu maalan jedha ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera jedhe. Yaa Ermiyaas abeet saba kanaan akka jettu waggoota dheeraa booji'amtanii turtanii waggoota baay'een isin dhiise waggoota baay'een fuula isinirraa naanneffadhu waggoota baay'ee garbummaa jala jiraattan amma garuu dhaqee akkas jedhi raajitti dubbadhu maalan jedha jennaan Waaqayyo gooftaan kee ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera jedhi itti naa dubbadhu. Haaleluyyaa. Obboleessi na dhageessu, obboleettiin na dhagaa jirtu, namoonni na dhagaa jirtan Waaqayyo akkasiin jedhu akkan si dhiisnetti si jaalladheera siin jedhu. Akkan sin jibbinetti si jaalladheera siin jedhu. Jaalalli Yesuus jaalala daangaa hin qabnedha. Daangaa hin qabu. Hamma dhumaatti si jaallata. Igaleera Yesuus Kiristoos ikkoo gaafa namni lubbuudhaan jiru nama jaallate gaafa du'aa gaafa rakkinaa nama dhiisee deema miti. Hamma du'aatti wajjin deeme. Igaleera hamma du'aatti wajjin deeme. Gaafa bartoota gaafa qabuu dhufame Yesuus Kiristoosin barbaacha Yihuudoonni Fariisonni Saduuqoonni warri Yesuusin fannisan gaafa isaan barbaacha dhufani. Phexros faa dhufanii Yesuusin dursanii Phexros faa qabanii jennaan lakki dhiisaa
bakka Beetros anaan qaba, bakka Yaaqoobiin anaan qaba, bakka Yohaannisiin anaan qaba. Kanaafiif kan Phaawulos eenyutu itti adda nu baasa sanuu du'eetti jedha. Eenyutu jaalala sanuu du'eetti gargar nu baasa. Obboloota dhaggeeffadhaa namoonni asirra jirtan kun waan sooshaal miidiyaan haalli isaa mijatee basitti walitti baanii walitti wacciname. Inni dubbachaa jiru falaasama miti. Inni dubbachaa jiru taarikii duwwaa miti. Inni dubbachaa jiru lubbuu qaba. Inni dubbachaa jiru jireenya. Inni dubbachaa jiru dhugaa. Inni dubbachaa jiru taatee ta'e. Har'as immoo jireenya keenya irratti hojjetu. Yeroo nuyi keessa jirru kun yeroo gadheedha. Biyyi lafaa dhiisinuun jira. Kaayyoon seexanaa obboloota koo isinitti himu waan inni barbaadu. Waaqayyo irraa gargar nu baasu. Bakka waa biraa sirraa barbaadu. Waan seexanni sirraa barbaadu nama hin gaafatiin macaafarras hin barbaadi. Waaqayyo irraa gargar si baasu. Isa lallabu, isa faarfatu, isa raaju, isa amanataa, ishee amanattuu seexanni kan inni barbaadu nama bakka jannata Eden keessatti nama Waaqayyoon gargar baasu waan jalqabeef har'as Waaqayyoon nama gargar baasu barbaada. Har'ayyuu baay'een dhalootaa waldaa keessa jira malee Yesuus keessa hin jiru. Maqaa tajaajilaatti jira malee Yesuus keessa hin jiru. Sababiin isaa seexanni itti gargar baaseera. Phaawulos kana fuulduratti waan argeef addunyaan dura keenya jiru kun yeroo rakkisaadha waan ta'eef haa ta'uyyuu malee eenyutu isatti gargar nu baasa. Eenyutti gargar nu baasa. Isa Yohaannis faatti qalamanitti eenyu gargar nu baasa mormirraa qitetti. Eenyutti gargar nu baasa Zayitiyoonismoos falama onaa keessatti du'anitti. Eenyutti gargar nu baasa Asteer Gannoofaatti aarsaa kaffalanitti. Eenyutti gargar nu baasa luba guddinaa tumsaafaatti wareegamanitti. Eenyutti gargar nu baasa isa mishiraan isheen qabdin eegoonfaa itti abiddatti gad darbatamanitti. Eenyutti gargar nu baasa satti Daani'eel boolla leencaatti gad darbatamanitti. Eenyutti nu baasa Yesuusitti qullaatti dhaabbatetti. Eenyutti adda nu baasa sattiin akka hoolaatti irraa gogaan isaanirraa ba'etti. Eenyutti adda nu baasa baay'een haadha warraatti dhabeetti mucaatti dhabeetti qabeenya isaatti dhabeetti lubbuu isaatti dhabeetti harka isaatti dhabeetti ija isaatti dhabeetti. Eenyutti adda nu baasa bikkosa salphaa miti. Baranneetti dhufne miti. Kolleejjii fi yuunivarsiitii keessa baaneetti dhufne miti. Abbaa keenya afaadha keenyatu nu dhaalchise kaareedhaan fudhanne miti. Dhiigaan nuu kenname. Eenyutti isatti gargar nu baasa jool. Dhukkubni si doorsisuu danda'a. Lolli si doorsisuu danda'a. Haalati keessa jirtu sirrii miti ta'uu danda'a. Garuu jaalalli Yesuus isa gararraadha. Jaalala haalaan oliiti jaalalli Yesuus. Haalati keessa jirtu gararraadha. Rakkinati keessa jirtu gararraadha. Rashida boorra bahalii danama. Obboloota dhaggeeffadha. Haala addunyaan har'a keessa jiraannu kun jaalala Yesuus hin ta'e. Utuu jaalala Waaqayyoo miidhagee samii kana jalan deemnu caccabee nurratti gadarcaa. Jaalala Waaqayyoo taa'e malee jala waan utube joon. Maaltu jala waan kaa'e samii jala jaalala Waaqayyootiin dhaabbatee jira bara. Utuu jaalala Waaqayyoo miidhagee hafuura baafannu mamma hargansuu nu arganaa jirru kun jaalala isaati. Utuu jaalala Waaqayyoo miti ta'e maa saayitii ammani lallabaa jiru kana namoota baay'eetu gaddarra taa'aa jira. Namoota kana baay'een immoo guluukoosii namarratti qabee hospitaala ga'ee jira. Baay'een immoo qalbii dhabee karaarraa feestaalii guuraa. Jaalala isaa taanaan namatti nagaadha. Jaalala isaati jaalala isaatiin jedhe. Kanaaf Phaawulos isa karaa du'aarraa na deebiseetti maaltu gargar na baasaa jedhe. Eenyutu isa karaa du'aarraa na deebisirraa eenyu gargar na baasa. Utuun ilaaluu Isxifaanos dhagaadhaan tumamee karaa irratti du'e mini Yesuus hin dhiisu jedhee ani immoo tattadhiisa reettattanis irraa gargar ba'a. Shida kuuta larraboo. Utuun ilaaluu Yaaqoob ija koo duratti Heroodis qalee miti tattadhiisa reedee. Si jaallateera si Yesuus. Boloota nana namni iddoo keessan hin beeku yoo ta'e dhiisa. Dhimma isaa kuma ta'ee yoo dhufe kuma ta'ee sirraa gala. Harka yoo siiree balka jireenyi biyya lafaa akka alaabaati. Alaabaa ganama ol baasanii galgala gadi buusu. Namni akkasuma akka ol si baasan akka agarsi buusu. Hawaasni kun dhimma isaas jaallatamteettaati. Jaallatamteettaati. Karaa Yesuus jaallatamteettaati.
jaallatamte jaalala daangaan qabne jaallatamte kan jaallatamtettu akka dhiifamuu hin dandeenyetti. Inni sadaffaan jaalalli Yesuus hin jaallate inni jalqabaa jaalala haalaan oliiti. Inni lammaffaan jaalala daangaan qabnedha. Inni sadaffaan immoo jaalala kennaati. Wangeela Yohaannis boqonnaan 3:16 akkasitti jedhama. Akkasitti Waaqayyo ilma isaa tokkicha hamma dabarsee kennutti biyya lafaa jaallate. Hamma kennutti kennee jira. Hamma kennutti dabarsee jira. Ilma meeqa qaba Yesuus? Waaqayyo abbaa. Intala kan biraan hambifannee ilma kan biraan hafneefi Yesuusin qabaa isuma dabarsee kenne. Mucaa kan biraan qabu tokkicha qabaa isuma dabarsee kenne. Kennuudhaan jaallatee jira. Amma yoo waa gootee malee namni hin jaallatu wali hin jaallatu sila kaaseera. Kennee kan nu jaallate Waaqayyo qofaadha. Nagaama sii kennee kan si jaallate Waaqayyo qofaadha. Nuu kennee nuu godhee kan nu jaallate Waaqayyo qofaadha. Namni yooti waa gooteefi hamma wanti ittiin irraanfatamtutti si jaallata. Yoo waa sii godhe immoo sitti koora harka qabee nagaa sin gaafatu. Natu gargaara, natu kee jiraachisa, natu isa jiraachisa. Sababa koo lubbuudhaan jiraata. Natu uffatatti jijjiire miti, natu nama ishee godhe yoo waa sii godhe. Yoo waa sirraa fudhate immoo ammasittis yoo isa innillee namaa isheenillee namaa abeeta garraamiidhaaf inni lafumaa yoo waa sirraa fudhate. Torban lama sadii booddee immoo si tufaa deema godhu akka nama meebaan qabee garaa kaasaan qabee tuttufaa deema. Akka nama gorora tuttufaa garaa ammeessu si tuttufaa deema. Si cicciraa deeman jedhe akka nama maasikaa laffachuu si laffataa deema torban lama sadii booddee. Jaalala haalaati waan ta'e. Yesuus keenyame akka nu isa waan nama garramu keessa. Utuu ati beeta mangistii keessa jirtu utuu ati jijjibattee bareedduun gara kee dhufee namiti. Dhiiga keessatu ati gangalattu achuma keessatti dhufee si jaalladheedha. Iddoo gaariitti miti waan si garramu keessa. Dhugumaaf amma nama uffata bareedaa uffatee nama keessa oole. Nama uffata bareedaa nama keessa oole. Kaleessumtiisi wajjin nagaa isaa oolee bor immoo uffata ciccitaa wayii uffatee dhaqee mataatti fuulatti dibateetu sitti dhufee. Wayyoo kaleessa nagaa ture maaltu isa dha'ee maaltu ishee argate. Maal ijoollee maaltu itti dhufe kaleessa nagaan ture. Yesuus Kiristoos garuu yoo ciccitaa uffattes, yoo ati salbaajii uffattes, yoo ati maal barbaadde dibattes, yoo ati daalachooftes mucaa koosii jedhe qomatti si qabata. Si ururfataa jechuudhaaf ani sii jira. Si wajjiinan jira ani sin gaa'eedhaaf. Baalarrisha boola. Akkanu ilma isaa tokkicha dabarsee amma biyya lafaaf kennutti si jaallateedha. Ilma isaa tokkicha dabarsee maal godhutti hamma kennutti maal godhutti si jaallate. Alaashiida boorra baala labaa. Humna dhiiga hoolichaatiin irraa kaasee humni jaalala Yesuus Kiristoos hafuurri isaa laphee keessan keessa tachaafeeffamu. Rakkina haala waan aduu gadi qaroomina waan dhufee darbe. Inni si tuffachiisu hafuurri jaalala Waaqayyo, hafuurri jaalala Kiristoos onneen hafuuraa isin ittiin fayyisan irraa kaasee laphee keessa na qabatu. Laphee keessa na qabatu. Kennuudhaan nu jaallate abbe. Nuyi warra Waaqayyoon jaallatamne warra mootii Waaqaaf laba. Biyya lafaa keessa maal tadda nu godha beektu? Jaallatamummaa nuyi Waaqayyo irraa arganne. Jaallatamummaa nuyi Waaqayyo irraa arganne dhaloota irraa adda nu godhu. Biyya lafaa irraa adda nu godhu. Biyya lafaa irraa adda isinuu dubbadhaa ani nama addaateedha. Ani yeroo tokko nan dubbadha yeroo baay'ee yeroo waltajjii argadhu hundumaa irratti obboleessi koo Hermooniin beekaa. Yesuus Kiristoos unuuni yuuroo, paawundii, doolaara, maallaqa, daayimandii, albuuda kamiin nu bite miti, dhiigaan nu bite. Biyya lafaa kanarraa immoo wanti dhiigatti madaalamu tokko iyyuu hin jiru. Isinii galaadha wanti dhiigatti madaalamu tokko iyyuu hin jiru. Nu immoo dhiigaan bitame. Hamma kennutti jedhama. Hamma kennutti jaallatee bakka.
hamma kennutti jaallate bakka obboleettii sana obboleessa sana jaalladheera waan ta'eef du'atti deemaa jira bakka ishee dhaqee mucaan koo aduu wedheeni. Sirigalaadha hinduutu ilaala hinduutu du'atti deemaa jira hinduutu mucaan koo dhaqee aduuf ilmi koo dhaqee aduuf. Wala shida bo. Amma waa tokko jedhe dhuguma waaqayyo waa akkati duutuufi guyyaadhaa gara guyyaatti seetan proposala qopheessaa oola. Ati koo herrega cufamaa keessa jiraattaa du'i kee du'ameera bakka.